hordoftoota fi kabajamtoota baga jiraatanii. hordoftoota kiyya hordoftoota keenya. Hordoftoota keenya. Aywa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota keenya baga nagaan meedanis ni jira. Kunoo gaarrallee deebilee jira. Isinillee gaa duraan nama haariyaa turte. Ammoo gama keessa fillee isinillee wal barsiisuuf dhufnee jira. Isinillee gaa kunoo akkuma gartee duraan YouTube irratti jira wajjin haasawaa turre. Isinillee gaa nama haariyaa turte duraanii fi akkuma amma dura dubbadhe san ammoo isinillee maatii keenya taatee jirti. Nu wajjin gama keessa dhufte nu biratti argamu gati hangam takka yaani sitti dhaga'ame. Gamuuf baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola isin biratti argamuuf. Egaa ammas suutaan gaa yaada qabnullee ibsina. Guyyaan waan babbareedduu qabannee isinii dhufna. Egaa ummoinaan ilmoon irratti darbitee gaafa deemtees rakkoo xiyyeessan duraan haala teessee ilaaluu turte arrammoo kun dhufte jechuudha. Akkuma isin nabira dhufteen daa'imallee gartee hamsee fuudhee haadhaaf galche. Egaa gartee haadhaaf galche gaafa manuma gartee anumatti dhufte daa'ima kiyyaa fi anallee ni gargaara yaada ijoon nabira dhufte. Haa galatoomtu amma immoo isin jechuudha kanarraa hulillee arras boruus waan gartee jechuudha sirraa gartee barbaachisu dirqama kan kee nama rakkate tokko bira dhaabbatuun an bareedaadha jeetiin abdii qaba. Ammoo asumaanuu egaa nu bira dhufteefu mee hordoftoota maal jetta waan isaan gartee komentii jalatti siin jaan waan isaan naan jaan yaada qabdas jalatti ibsadhu. Na bira dhufuu kanaaf namni tokko tokko komentii adda addaa barreessutti jiranii. Ani wanni dhufeefillee citi biraatiifillee dhugumaa duraan dhufe isaa rakkoo irra jiru argee dhufe isalleen gargaare. Egaa dhufuu kiyyaafillee gaa isinillee naqee galuu keessaniifillee galatoomaa hundi keessanimoo inninillee amma gaafunu akka duraanirraa jijjiirrame ammallee immoo akka haati manaa isaan jirrelleen hundi ni beektanii isaafillee isaa fi ilmoo isallee ni danda'a jeen turellee ni dheengaddellee haasa'een ture. Ammalleen immoo duubatti nafuun akkuma duraaniin itti yaadee dhufe saniin nama icciti ala baasullee ni mi'aaniftuni ganaa nama agartan ta'a guyyaa dheeraa keessatti booddee fi numa ta'a waan inni icciti nama baasullee ni mi'aani namni illee naan ergine ufuma kiyyaa kan dhufe sammuu kiyyaan dhufe baadan dhufelleen immoo jiraachuu jirras injaanii illee fayyee kan nagumaan jiraachuu jira. Dhugaadha. Eega dhufte gaa namni tokko tokko jechuudha. Akkuma reefuun tana kaase waa hedduu jaa namni waan fedhoo ijeellee maali haa jaani anamma gama kiyyaan inshaallah yoonii fi gartee wanni gartee namni kun eega isin dhufte waan gartee haala jiru hojjetti waan nuti jechuudha waan irra keenya isinumaafuu qabannee dhumnaan isin jooramuuti jaa annaaf isa kiyyaa kana fakkaata ammoo isinillee gaa yoonni fi gartee amma dalagatti deebiullee karoora qabaatte amma fayyeetiin jira yoo dalagaa ittiin deebi'ettes inshaallah hoggaa biraattis walitti deebi'uu dandeenya. Kun qabu isinillee namni tokko silaa dhiiga waliitiin Oromoon hundi tokko Oromoon kutaa 11 hundi tokkuma namni tokko duu rakkoo irra jiru rakkoo san wajjin fixachuu qabna malee namni sun rakkoo isaa qofaa fixachuu qabu. Wal bira dhaabbachuun immoo dirqama jechuudha. Dirqama Oromummaa. Saniif waan ta'e anammalleen duraan dhufe ammalleen hin deemu dalagattillee waan deemu akka yaada kiyyatti hanga ati mana argattee mana kireeffattee jireenyi kan kee itti fuftuttu akkasitti ammalleen manuma kana keessatti dhiisee hin deemu akka yaada kiyyatti manarraa jijjiiree asitti bakka namni hin beeknetti gaa sanneta inni dura shakkamee jiraame amma mana kana ni beekti gaa namatti bittee jaartiin isaa sun tumsiiftee miisa ni beeka namni amma ni beeka mana amma keessa jiru kana manni kun dirqama jijjiiramuu qaba manni biraadha. Manni biraa sun hoggaa argamee innis dalagaa argatee fayyee waa hunda keessa darbe sun rakkoon qabu wanni hundi suutumaan dhufa
Ammaaf garuu hin deemuun jira ammaaf asumaan jira. Ammaaf asumaan jira. Hordoftotaan jechuun jirta moo naan jechuun? Hordoftotaan hin jiru jira. Ayyee ammoo ammaaf dhugaadha walumaan jira eega dhuftellee kanarraa ammoo eeganii fi gartee kanatti miidhamtee rakkoo kana hunda bira dabartee mana kana keessatti nama sitti bittee si huduu dandeessi hanga gartee mana biratti qayyarattuu si biraa hin deemu jettee dhugaadha kuni rakkoo hin qabu kanarraa ammoo namni tokko gaamma atilleen dhugaadha sillee hin gaafanne yoon amma si gaafadhallee rakkoo hin qabu jootiin yaada namni tokko nama gartee jaarsa qabuutu jira kan qabneetu jira kanarraa ammoo yoonni fi gartee kana hunda si gaafatu barbaadeen gama biyyaanii. Jaarsan qabu. Jaarsan qabdu? Biyyaa hoo qabdaa duuba amma ilaalan karaa gabaabaa biyyaa hoo qabdaa jaarsa? Hin qabu jaarsan qabu. Jaalallee hoo qabdaa duuba? Hin qabu jaalallees. Jaalallees hin qabdu jechuudha. Kanaaf amma singiliidha jechuudha. Anillee ngaa dhugaatillee yoo singilii taate ngaa haati mana haadha manaatti akkuma gargaartillee ni beekta. Kanarraa ammoo yoo isiillee jechuudha kana gartee yoo dubbiin nutti kaaftu taatellee duraanuu isiitu waan fedhe jee deememi. Rakkoon qabu sun anaaf ishiin dhalaadha bar anis dhalaadha bar waan inni anasi dhufeef amma iccitiin anasi dhufeef namni biraa wayi beekuu danda'a. Amma biyya kaamni ishiin illee dhala. Jaarsa kiyya jettee immoo deebitee mormulleen ni dandeessi garuu immoo akka itti hin dandeenye sinuma jira ishiin illee dhala ani illee dhala ofirraa dhorkuun hin danda'a dhalaa akka ofiitti iccitiin an dhufeef immoo hin beektullee iccitii sanaan gam fixadhuttu ani illee deemuu hin dandeessi jedha. Kanarraa gaammaan dhugaadha ati yoo nama gartee lafa jirullee taate rakkoo si nama hin barbaadu beekta. Alaa rakkoo fi duraan waan rakkoo kasi tureef rakkoollee si nama hin barbaadu ammoo rakkoon hin jiru ammaaf hin jirtanii adda jirtanii adda jirra dhugaadha. Kanarraa ammoo nama si jibbee deemu tokko si darbee deemu nama si tumsiisu wayii ganaa jaartiin godhadhe jettee silaafii qabda. Ati dhiirti afur bakkaasisa akka shari'atti yoo deemame ati amma fuudhullee ni dandeessa oduu anallee hin ta'in abbaa feeti fuudhuu ni dandeessa. Maaliif jennaan osoo nan har'a dhufee siif hin dhaabbatin maaltu si dhaabbata sila. Dhiirti har'a gabbaaftee har'a galfachuu ni dandeessi. Ani sodaatini jechuufis hin jee bara hamilee sin cabin hamilee kaafachuu qabda malee hamilee sin cabin ni jaa ganaadha amma yeroo kan kee namni hanguma gaafa jiru hanguma yeroo isaadha yeroo isaatti fayyadama. Dhugaadhaan illee maaliif ati waan gajjatti irratti afur hayyame dhugaadhaa afur hayyame kanarraa ammoo namni tokko lafaa keetuma arra gartee tanaasin gabbaase yoo ni lafaa keeni killeen fuudhee kan jantaate anillee hordoftoonni asmaanuugaa na arrabsan jeeti yaada haadha manaa gabbaaseetti kunuunsa biraa fidee yaada ijoollee namni kan waan fedhe namaan jaabin jedhe. Keessa isaan biyya kan gaare keessa kan kee uduu biyya kanii yoo badii kan keetillee ni beekta bar yoo badii balleessitillee ni beekta badiin qabdu ati kun baramma ni miidhamte miidhama kan kee kana si quuqamuu qaba namni hundinuu sila akka kiyyatti amma ati takka gadi baaftee takka yoo gashite yoo itti gaftee yookaan ati ariite manarraa namni fedhu eenyuun fedhu anu akka mataa kiyyatti fedhu. Amma ishis si darbe ishis si tumsiise alagaa diidaa sitti fide ishis si tumsiise ati jibbitee waan hariine ishis si jibbee si biraa deeme nama si jibbee si biraa deeme kana sodaa isaatiif fuudha sodaattamoo yookaan namatuun ganaana lola namni numaa'uu amilee sitti godhu malee amilee si hin cabsu. Sodaa osoo hin ta'in dhugaadha an arra fuudhuunis yoon fuudhes namni na dorgu jiru mirgan qaba dhageeffadhu dhugaadha moo yoo dhugumaan nama gartee jechuudha gartee naaf beeku san argadde arras boru numaan fuudhan. Sun hin dhabamu laa tokko yoo nama darbe tokko nama darbu tokko man nama galfata. Awoo eega kana hunda gaa eegette waan hin jiru qabu hangama fayyaanii ati bittee jirta jeeti yaa. Egaa tokko darbu tokko nama galfata dhalaa ta'us jira ta'us sun dirqama. Dhugaadha asmaanuugaa jaallatamtootaa fi hordoftoota keenya waan isin jettillee kunoo asmaanuu ni dhageessanii ammoo inshaallah gartee hanga gartee walitti deebinutti salaamtaa itti dhaamadhu nagaa itti dhaamadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan.